kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo nagaa waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti akkam jirtu ameen waaqayyoon uumaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u bara baraan ameen. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo chaayinaalii kanarratti ammarraa eegaluudhaan sagalee waaqayyoo isa ulfaataa walitti barannaa. Chaayinaalii kana isinis sabiskiraayib godhaatii sagalee waaqayyoo isa ulfaataa kana hordofaa. Kaayyoon chaayinaalee Ortodoks HD kun egaa kaayyoon isaa inni guddaan sagalee waaqayyoo bakka hin qaqqabne qaqqabsiisuu namoonni sagalee waaqayyoo barbaadan akka isaan baratanii dheebuu barnootaa ba'anidha waan ta'eef isinis sheer walii gochuudhaaniin sagalee waaqayyoo kana hordofaa isiniin jenna. Egaa guyyaa har'aa kana waa'ee qurbaana jechuun maal jechuudha? Faayidaan qurbaanaa maa inni? Qurbaana duraa fi booda maaltu barbaachisa wantoota jedhan tartiibaatiin waliitiin baranna wantoota baay'ee of keessaa qaba. Isinis barnoota kanaatiin gara jireenyatti dhufuu akka dandeessan waaqayyoon nu haa gargaaru jecha gaafiiwwan qurbaana irratti ka'aniif immoo Beetel Tuubii irraatii hordofuu dandeessu jechuudha. Chaayinaaliin kullachuu kan godha. Sababiin isaa inni guddaan lama ta'eef immoo sagalee waaqayyoo bakka hin qaqqabne qaqqabsiisuu waan ta'eef iyyuu hundumti keessan sheer waliin gochuudhaan kallattii kanaan akka hordoftan isiniin jenna. Warreen Beetel Tuubii miseensa hin taane Beetel Tuubii isa jedhu barbaaduudhaan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa taatanii achi jalaatii gaafiiwwan mormitootas ta'e mana amantaa keenya keessa warra amantaa keessa jiranittis gaafii ta'an hunduma isaanii waa'ee qurbaana irratti deebii achirraa argachuu dandeessu tartiibaan jechuudha. Qurbaanni gaafiiwwan irratti ka'uu danda'an baay'eetu jiru achi jalaatii hordofuu dandeessu jechuudha. Qurbaana eenyutu qorrobuu danda'a eenyutu qorrobuu hin dandeenye kana qofa osoo hin ta'in mandara keessatti jechoota garaagaraa wantoonni dubbatamanii umuriidhaan wal qabsiisuudhaan namoonni qurbaana akka hin qorrobne taasifaman deebii isaanii achi jala jiru jechuudha. Kanaaf achirraa hordofaa isiniin jenna. Kallattumaan guyyaa har'aa kana immoo waa'ee qurbaanaatti kan seenu jechuudha. Qurbaanni anaaf ni barbaachisaa gaafii jedhuun kaana jechuudha. Qurbaanni anaaf, isaaf, isheef, siniif, hunda keenyaaf ni barbaachisa jechuudha. Kana ilaaluuf immoo egaati qurbaanni maaliif nu barbaachisa jedhu immoo sagalee waaqayyoo kana waliin ilaalla. Qurbaanni qulqulloon jireenyi bara baraa kan ittiin argamu iccitii utubaalee shananii keessaatii kutaa arfaffaa irratti kan argamu yommuu ta'u iccitiiwwan utubaa torbanii keessaa immoo kutaa sadaffaa irratti iccitii raawwatamudha jechuudha. Amantoonni haarawaan yookiin immoo guyyaa 40 fi 80ffaatti gara mana qulqullummaatti dhufanii cuuphaman irraa jalqabee guddaadhaa hanga xiqqaatti qurbaanni isaaniif ni barbaachisa jechuudha. Isaaniif ni barbaachisa warra itti amanan hundumaaf jechuudha. Egaa ijoolleen guyyaa 40 fi 80tti gara mana qulqullummaatti gaafa dhufan erga cuuphamanii cuuphaa sillaasiitiin mucummaa sillaasii argataniin booddee iccitii meeronii dibamuudhaan erga muudamaniin booddee miseensa mana kiristaanaa erga ta'aniin booddee dhumarratti qurbaana yookiin fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaaniin miseensa mana amantaa ta'uu isaanii mucaa waaqayyoo ta'uu isaanii ittiin mirkaneeffatu jechuudha. Sirna kanaatiin iccitiinni kanneen raawwatamanis amanaa mana kiristaanaa hordofaa Kiristoos ta'uudhaan mirkana. Erga qurbaana kana fudhataniin booda jireenya bara baraa argachuu akka danda'anii fi amanaa Kiristoositti amanuusaa amantaa guutuu qabaachuusaa kan ittiin mirkanaa'uudhaaf hiikaa qurbaanaa laata. Qurbaana jechuun maal jechuudha? Hayyootiinii fi kitaabonni mana kiristaanaa keenya irratti hundaa'uudhaan qurbaana jechuun maal jechuudha jennee gaafa laallu fooniif dhiiga gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin seera fi sirriitti namaan fudhatamee gara uumaatti kan nama dhiyeessu waan ta'eef seeraan sirnaan erga qophaa'een booda namni kamuu mana kiristaanaa keessa dhufuun gaabbii galee fooniif dhiiga isaa gaafa fudhatu sirni kun immoo gara waaqayyootti gara uumaa keenyaatti kan nama dhiyeessuu danda'u waan ta'eef lubichi yeroo qiddaasetti kan waaqayyoof dhiyeessu qurbaana jedhamee beekama. Qurbaana jedhamee beekamaa jechuudha. Jireenya bara baraatti kan nu geessuu danda'u mootummaa isaatti kan siqsuu danda'u qurbaana. Qurbaana jechuun baalchaa afuurawaa aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeeffamu kennaa waaqayyoodhaaf dhiyeeffamu ta'uu isaati abbootiin keenya ni dubbatu. Qurbaana jechuun foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee
Kiristoositti dhiyaannee inni sunutti dhiyaatee kan jiraatu jechuudha. Kan jiraan jechuudha jechuudha. Kiristoosii fi dhala namaa kan walitti dhiyeessuu danda'u, cubbuun keenya kan itti naqamuu danda'u qurbaana jedhama jechuudha. Abbaan keenya luba Malkasaadeq akkuma Waaqayyotti dhiyeessuudhaa fi Abrahaam qurbaana kana kenne, nutis mana kiristaanaa dhannee Waaqayyotti dhiyaachuuf Waaqayyos akka nutti dhiyaatuu fi qurbaana ni fudhanna jechuudha. Gama biraan qurbaana jechuun kadhannaa qiddaasii fi karaa sagalee Waaqayyoo yookiin jecha isaatiin gara foonummaa Gooftaa fi dhiigummaa Gooftaatti kan jijjiirame, foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee cubbuu keenyaaf dhiifama argannee Waaqayyoo wajjin tokkummaa akka qabaannu sirna nu taasisuudha jechuudha. Qurbaana jechuudha. Hiikaan isaa gaafa gabaabinaan laala. Ibsa manni kiristaanaa itti kennituun immoo qurbaana jechuun jecha suristii fi arabaa yommuu ta'u, hiikaan isaa hafuurawaa, aarsaa, baalchaa, qabeenya Waaqayyoof dhiyaatu jechuudha. Baalchaa jechuun kennaa jechuudha. Kitaaba kana keessatti akka barreeffamee jirutti jechuudha. Kan ittiin dhiyaatu. Gama biraatiin immoo qurbaana jechuun kan fudhatan, kan fudhachiisan, akkasuma qurbaana jechuun Waaqayyoof kan dhiyeessan, gara Waaqayyootti aarsaa dhiyaatu jechuudha. Ibsitiin kun Waaqayyoof aarsaa dhiyaatudha. Dhala namaa immoo kan ittiin fayyuu danda'an. Iccitii qurbaanaa, iccitii kan jechisiisee tajaajila argamuun kennaan argamne kan kennisiisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf iccitiiwwan mana amantaa keenyaa keessaati iccitii kan isaan jechisiise maal jechuudha. Namoonni tokko iccitii jettu maal inni iccitiin kun? Iccitii jechuun namoota tokkoof lamaa fi isaa ol gidduutti kan raawwatamu waan dhoksaati. Isin immoo iccitii jechuudhaan qurbaana mana qulqullummaa keessatti iccitii maaliif jettuun maaliif raawwatu jedhanii gaafatu. Warra itti amananiif ifa kan ta'e, warra itti amanneef dhoksaa kan ta'edha. Gama biraatiin immoo iccitii kan isa jechisiisee waan arginu fudhanna. Fooniif dhiiga Waaqayyoo gaafa fudhannu ni argina. Waan fudhannu sanaan immoo kennaa hin mul'anne, ija keenyaan hin mul'anne, ija hafuuraatiin qofa arguu dandeenyu kennaawwan hedduu fudhanna. Cubbuu gaafa hojjennu nutti dhaga'ama. Cubbuu raawwanne sana hin beeknu. Cubbuun keenya gaafa nurraa haqamu, gaafa nuuf dhiifamu immoo gammachuu arganna jechuudha. Gaatii iccitii kan isa jechisiisa kan. Kanaafi Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoosidhaan kan hundeeffame iccitiin. Kan inni hundeeffame qoricha keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan hundeesse. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos iccitii kana duuba boota isaa walitti qabuudhaan kan inni hundeesse. Foon koo nyaadhaa, kuni foon kooti nyaadhaa, kun immoo dhiiga kooti dhugaa. Kan kanarraa nyaatee jireenya bara baraa argata. Kan foon koo nyaatee jireenya bara baraa argata. Kan dhiiga koo dhuge jireenya bara baraa argata jechuudhaan Gooftaan keenya qorichi keenya ibsitii sana kaasee eebbisee jireenya bara baraa argachuu akka danda'anii fi duuka boota isaadhaafi kan inni laateedha jechuudha. Kan inni isaaniif laate, kan inni isaaniif kennedha jechuudha. Kanaaf iccitii guddaa. Qulqulluun Phaawulos barsiifni ani isinitti dabarse isuma ani Gooftaa biraa fudhadhe ture. Isinis Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkanuma itti dabarfamee kenname sanatti biddeena fuudhee Waaqayyoon galateeffatee biddeenichas cabsee inni isiniif cabe kun dhagna kooti. Kanas seenaa kootiif godhaa jedhe. Erga nyaatanii booddees akkuma sanatti xooficha fudhatee, xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatudha. Yerooma isa keessaa dhugdanitti immoo seenaa kootiif godhadhaa. Yeroodhuma biddeena kana nyaattan, yeroodhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti immoo hamma Gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e ni labsitu jedhee wangeelaa ergaa qulqulluun Phaawulos warra Qorontosiif ergise tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 23 hanga 25tti dubbatee jira. Xoofoon kun jireenya Kiristoosiin, fedha Kiristoosiin, jaalala Kiristoosiin kan dhala namaadhaaf kenname kan hundeeffame ta'uusaa beekuun nurra jiraata jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 21 gaafa dubbisnu immoo Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha. Kana dubbatee booddee dhuguma isinitti himaa. Tokko isin keessaa dabarsee na kennuudhaaf jedhee dhugaa ba'e. Bartoonni garuu waa'ee eenyutiif akka inni dubbate walii wallaalanii ija keessa wal ilaalan. Bartoota isaa keessaa inni Yesuus jaalate tokko baay'ee Yesuusitti maxxanee hin ta'a ture.
Kanaaf Simoon Phexros waa'ee eenyutiif akka Yesuus dubbate haa gaafatuuf nyaaran bartichatti agarsiise. Bartuun sunis gara Yesuusitti dhiyaatee yaa gooftaa eenyu inni jedhee gaafate. Yesuus immoo inni ani biddeena afaan kaataa tokko cuuphee kennuuf isa kana jedhe. Si'uma sanas biddeena afaan kaataa tokko cuuphee Yihuudaa ilma Simoon nama biyya Kerootiif kennee jedha. Yihuudaan akkuma biddeenicha afaan kaateen seexanni isatti gale. Yommus Yesuus waan gochuuf jiru dafee godheedha. Kana jechuun harka Kiristoosin keessaa fudhatee kan nyaate, maaddii Kiristoos irraa cuuphate irraa kan cuuphate, xoofoo Kiristoos keessaa kan dhuge biddeena Kiristoos bara baraa kennu kan nyaate Yihuudaan laphee hamaatiin seexanni gaafa keessa galu Kiristoosin dabarsee akka kennu dubbate jechuudha. Kanaaf qurbaana jechuun jireenya bara baraatti kan nama galchuu danda'u, qurbaana jechuun jireenya bara baraa kan namaaf kennuu danda'u ta'uu isaa beekuu nu qabaata. Barumsa dubbii fayyinaa mana kiristaanaa barnoota bakki bal'aan itti kennamu keessaa waa'ee iccitii qurbaana. Iccitiin qurbaana iddoo olaanaa qaba jechuudha. Qurbaanni kakuu haaraa isa dhugaa fi kan cubbuu namaa dhiifama ittiin argannudha jechuudha. Yookiin immoo cubbuun namaa kan ittiin dhiifamudha jechuudha. Akkasuma jireenya bara baraa kan argamsiisu foon fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Foon koo kan nyaatee fi dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa argata jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela isaa irratti ibsee. Ijoollee Waaqayyoo qurbaana jechuun jireenya bara baraa kan ittiin argannu. Yaadota irratti ibsaman kana bu'uura taasifannee hiikaa fi maalummaa qurbaanaa jireenya bara baraaf argachuudhaaf Kiristoosin fakkaannee Kiristoosin tokkummoofnee bara baraaf jiraattota taanee jiraachuuf kan nu dandeessu keessaa qurbaanni isa tokkodha jechuudha. Kakuu haaraa qofa keessatti osoo hin ta'in kakuu moofaa keessas jira. Qurbaana kakuu moofaa gaafa laallu namni aarsaa yookiin qurbaana dhiyeessuu kan eegalee lafa kanarra jiraachuu yeroo eegalee jalqabeeti. Dhalli namaa qurbaana kan inni dhiyeessuu jalqabe biyya lafaa kanarratti erga biyya lafaarratti uumamee jalqabee mucaan namaa dhalli namaa qurbaana dhiyeessuu jalqabe. Qurbaana jechuun gama tokkoon aarsaa jechuudha. Aarsaa Waaqayyoo dhiyaatuuf qurbaana jedhama. Kennaan Waaqayyoo dhiyaatuufis qurbaana jedhamee akka inni dubbatamu macaafni qulqulluun nu barsiisa. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa laalu Addaami Ewaan haadha manaa isaa bira ga'ee isheenis ulfooftee ilma Qaayil jedhamu deessee ani gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko godhadheera jette. Itti dabalees obboleessa isaa Abeelin deesse. Abeel tiksituu oolaa ture, Qaayiliin garuu qottuu ta'ee jedha. Kana keessatti aarsaa dhiyeessuu eegalan Abeelii fi Qaayil. Waaqayyoof maal dhiyeessan? Kennaa qurbaana dhiyeessuu eegalan. Kennaa jechuudha gama tokkoon qurbaana jechuun. Abeel tiksituu oolaa ture, Qaayil immoo qonnaan bulaa waan tureef waan qotu sana keessaati. Qaayil maal godhe? Kan Waaqayyoof dhiyaachuu qabu dhiisee ingirdaada isaa waan hin barbaachifne Waaqayyoof dhiyeessaa ture. Abeel garuu hoolota isaa keessaa kan jaallatu, baay'ee kan nama mararu, hoolaa gaarii kan ta'e Waaqayyoodhaaf dhiyeesse. Waaqayyoos aarsaa Qaayiliin tuffatee aarsaa Abeeliin fudhate. Hinaaffaa kanaan Qaayil immoo obboleessa isaa Abeeliin akka ajjeese asirratti dubbatamee ture. Kanaafuu uumama biyya lafaa Addaamirraa, ijoollee Addaamirraa jalqabee qurbaanni dhiyaachaa ture jechuudha. Bu'uureffama iccitii qurbaanaa gaafa laallu bu'uureffamu aarsaa fi qurbaana kakuu moofaa gaafa ilaallu jechuudha. Aarsaa abboota seera lapheetii jalqabeeti kan hin dhiyaachuu jalqabe. Baroonni nuti keessa dabarree baroota sadirra jira. Barri inni jalqabaa seera laphee jedhama. Bara macaafni hin barreeffamne, bara barsiisaan hin jirretti, bara dhalli namaa laphee isaa qulqulluudhaan Waaqayyo jiraachuu isaa amanee Waaqayyo isaatti amanee jiraatu. Bara Abrahaam fa'aa jechuudha. Abrahaam fa'aa otoo seenaan isaaniif hin barreeffamne, macaafni qulqulluun osoo isaaniif hin barreeffamne, laphee isaanii qulqulluudhaan Waaqayyotti amananii Waaqayyo waaqessaa turan. Barri sun bara seera laphee jedhama. Inni itti aanu bara seera horiitii jedhama. Seera horiitii immoo Museerraa jalqabe. Museerraa jalqabe hanga dhaloota Kiristoositti kan barreeffama barreeffame seera Waaqayyo biraa fudhatanii abboommii Waaqayyo biraa xillaata irratti barreeffame isaaniin kenname irratti dabalanii Museen sagalee Waaqayyo barsiisee kitaabota 5 barreessee kan isaan barsiisaa ture, kan isaan gorsaa ture bara seera horiitii jedhama jechuudha. Seera laphee irratti hidhee seera horiitii irratti cimsee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela irratti dabalee kakuu haaraa taasisee seera wangeelaa nuuf taasisee immoo ofiisaa dhangala'oo dhiiga isaatiin kakuu haaraa nuuf hundeessee jechuudha. Kanaaf bara seera laphee sana keessatti
bara barreeffamni hin jirre sana keessatti iyyuu dhalli namaa bara barsiisan hin jirre sana keessatti iyyuu dhalli namaa qurbaana dhiyeessaa ture jechuudha. Aarsaa qurbaanaa kana dhiyaachuu eegalee bara Addaamitti jalqabe. Aarsaan qurbaanaa kan dhiyaachuu jalqabe akkuma dubbanni bara Abrahaamitti. Abboonni Abrahaamii dhiifama Addaam jechuudha. Qurbaanni kan inni dhiyaachuu jalqabe bara Addaamii jalqabeeti. Uumama isa jalqabaa kan ta'e abbaa keenya Addaam irraa jalqabe qurbaanni dhiyaachuu jalqabe. Abboonni Addaamii eegalee hanga Museetti kan turan seera lapheetiin aarsaa dhiyeessaa qurbaana qopheessaa turaniiru jechuudha. Aarsaan isaanii beellada irraa yommuu ta'u qurbaanni isaanii immoo midhaan irraa jechuunis qamadii fi waayinii irraa ture. Aarsaa gaafa dhiyeessan beelladoota garaagaraa dhiyeessaa turan. Qotiyyoo ta'uu danda'a, hoolaa ta'uu danda'a, re'ee ta'uu danda'a, gugee ta'uu danda'a. Kana dhiyeessaa turan aarsaa waaqayyoo bara seera lapheetti. Qurbaana gaafa dhiyeessan immoo waayinii fi qamadii irraa dhiyeessaa turan. Har'as isumarraa dhiyaachaa jira. Fakkeenyi isaa maal inni isa jedhu immoo waliin laalla fuuldura. Inni kun bara seera lapheetti. Bara seera horiititti immoo haalli aarsaa fi qurbaanni itti dhiyaatu akkuma isa bara seera abboota kallattii lamaan ture. Kunis foonii fi dhiiga beelladaa irraa kan qophaa'u aarsaa yommuu jedhamu, midhaan irraa jechuunis qamadii fi waayinii irraa immoo kan dhiyaatu immoo qurbaana jedhama. Tokkuma jijjiiraman. Bara lachuu aarsaan isaan dhiyeessan wal fakkaata. Aarsaan isaan dhiyeessan beelladoota irraa. Qurbaanni isaan dhiyeessan immoo qamadii fi waayinii irraa ture. Aarsaa fi qurbaanichi kan dhiyaatu seensa baatii ji'ootaa sanbata duraa yookiin sanbata xiqqaa akkasumas guyyaa ayyaanota gurguddoo irraa dhiyaachaa ture jedha. Nutis sanbata guyyaa ayyaanotaa mana qulqullummaa deemuudhaan akkuma qurbaana fudhatu guyyaa sanas yeroo sanattis qurbaana kan isaan dhiyeessaa turan haaluma sanaanii jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo. Eeyyeen egaati. Aarsaa dhiyaatu kunis aarsaa eeyyamaa kan galataa, kan ayyaanaa, kan gaabbii, kan kennaa, kan hinaaffaa jedhamee waamamaa ture. Aarsaan dhiyaachaa ture haala kanaan kennaadhaaf gaabbii kan namaa ta'uu danda'u, jireenya bara baraatti kan nama fiduu danda'u aarsaa akkasii dhiyeessaa ture. Warri aarsaa dhiyeessanis iddoon itti dhiyeessaa turanis adda addummaa qaba ture. Kunis bakki isaa golgaan alatti iddoo isa qiddistii bakka jedhamu yookiin qulqulleettii bakka jedhamu kutaa mana qulqullummaa keessa. Kutaaleen mana qulqullummaa bakka sadiitti qoodamu. Inni jalqabaa qimee maayileet jedhama. Inni itti aanu qiddisti jedhama. Inni sadaffaan immoo gara keessaatti shinee maqdes jedhama. Qimee maayileet jechuun bakka faarfattoonni, margeetonni, tajaajiltoonni, tajaajilamtoonni uummata dabalatee dhaabbatanii waaqayyoon galateeffatan. Qiddisti jechuun bakka fooniif dhiigni waaqayyoo itti dhiyaatu, bakka itti qorroban. Maqdes jechuun bakka callaatiin taa'u. Kanaafiyyuu bakka qiddisti jedhamu sanatti kutaa maggaarrajaadhaan golgame sanatti dhiyaachaa ture jedha macaafni qulqulluun. Qiddisti bakka jedhamutti dhiyaachaa ture. Lubootaadhaan immoo kan inni dhiyaachaa ture. Iddoo golgaa keessaa qiddisti qiddaasin qiddisummaan yookiin qulqulleettii qulqullootaa yookiin mana qulqullummaa jechuun beeta maqdas keessatti immoo bakka hangafni lubootaa itti dhiyeessudha jedha. Yeroon isaa akkuma kana adda addummaa waan qabuuf luboonni yeroo hunda yennaa dhiyeessan hangafti yookiin dura taa'an lubootaa garuu waggaatti yeroo tokko qofa dhiyeessaa ture jechuudhaan Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti dubbatamee jira. Kana gaafa dubbisnu qulqulluun Phaawulos akkamittiin akka inni aarsaan dhiyaachaa ture lafa kaa'ee jira jechuudha. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irraa kaasnee gaafa dubbisnu aarsaan akkamitti akka inni dhiyaate lafa kaa'ee jira. Siniifaan dubbisa. Kun hundinuu akkasitti qopheeffame. Luboonni guyyaa hundumaa hojii sagada isaanii raawwachuudhaaf godicha keessa kutaa isaa gara balbalaatti hin galu turani jedha. Hangafni lubootaa garuu kophaa isaa godicha keessa yookiin iddoo sana keessa kutaa isaa gara borootti waggaatti guyyaa tokko duwwaa oliin gala. Cubbuu inni ofii isaati. Sabni sunis otoo hin beekin hojjetaniif aarsaa dhiyeessuudhaaf eegni dhiiga baatee ol gala. Jaala kanaan kan isaan dhiyeessaa turan. Luboonni akkaataa kanaan kan isaan dhiyeessaa turan. Luboonnis ta'e hangafni lubootaa jalqaba waa'ee mataa isaaniif erga aarsaa dhiyeessaniitiin booddee itti fufuudhaan immoo waa'ee cubbuu uummataatiif aarsaa dhiyeessaa turani bara sana. Inni jalqabaa egaa ofirraa jalqaba. Dhalli namaa kamuu gaafa aarsaa dhiyeessu ofirraa jalqabee aarsaa dhiyeessa. Dhumarratti immoo waa'ee sabaatiif luboonni aarsaa dhiyeessaa turan jechuudhaan macaafni qulqulluun nutti dubbata.
qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Ibrootaaf erge boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti akkuma dubbatu al tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaaf warri Waaqayyoof qulqulleeffaman yeroo hundumaaf akka fiixan ba'an godheera. Hafuurri qulqulluunis immoo waa'ee kana dhugaa nuuf ni bahaa jedhee dubbata. Kanaafuu inni kun immoo eeyyama Waaqayyootiin fedha Waaqayyootiin ta'uusaa macaafni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Inni itti aanumaa inni fakkeenyummaa fi ragaa qurbaanaa kakuu moofaa. Qurbaanni maaliidhaan fakkeeffama? Fakkeenyi isaa maalinni? Ibistiin maaliin fakkeeffama? Qamadii waan fakkeeffama? Waayiniin maaliidhaan fakkeeffame? Isaan jedhan immoo kutaa itti aanu keessatti waliin laalla. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u sagalee kana ofii keessanii qofa dhandhamtaniin dhiisina. Saba sagalee Waaqayyoo dheebotan aggaradhamaniif sheer walii godhaa walii dabarsaa. Sabiskiraayib gochuun miseensa ta'a. Wasbaata Lexaabeer wala walaalituu dingil wala masqaluu qoyyan. Ameen.